morma keenyaaf kan mormannu mormi Oromoodhaa tola citaa jiru sun bilaash akka hin taaneetiif dhugaa qabna. Dhugaan keenya inni halanaa garuu dhaabbannee yoo hin mormanne sirni nama qeenxeetti hirkate kuniitii fi akka dukkanaa itti nafu ifti dhufaa jira. Badiin Abiyyi murni sun mee kana jeetiin xumura. Oromoon akka sabaatti waan silaa baratamuu hin qabne, waan silaa baruu hin qabne barre homaatti hin fakkaatu. Yoo wal taane yoo waliin hin taane akka qophaan nyaatamnetti yoo wal duukaa itti bobbaane rakkoo saba keenyatti gaffeame kana irraa lafaan dha'uu dandeenya. Aadaa Oromoo buqqifnee odaa Oromoo dhaabne inni odaa miti aadaa Oromoo dhaabne aadaa keenyatu bakka sanitti biqile. Aadaan kun amma buqqaa jira bakka san odaan keenya odaan uummata keenya dhugaan uummatoota Itoophiyaa. Wanti Oromiyaa keessatti Oromoo irratti deemaa jiru biyyattii san keessatti deemaa jiru waan baramuu miti. Mee warri raftan hundi riibaa kaa. Safarri kamiinuu bulguu dhiiga keenya dhugaa jiru uummata keenya dhugaa jiru uummata keenya fixaa jirurra alagaa yoo xiqqaate hidhii nuutuutu natti aana. Yooyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaa dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma yaadota hayyoota akkaan barbaachisoo ta'an akkaan uummata keenya fayyadan gulaallee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Paartiin Biltsiginnaas ibsa baasee jira. Ibsi inni baasee hoo maali? Ibsa isaa irratti Jawaar hoo maal jedhe kan jedhu qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara yaada hayyootaatii fi odeeffannoo keenya guyyaadhaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaa fi yaada hayyootaatti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana tura. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed gaafiif deebii kuush miidiyaa irratti godheen maaliif Abiyyi caalaa lidatu filatte gaafii jettuuf akkas jechuudhaan deebise. Kaayoon qabsoo Oromoo waa'ee dhiigaa miti. Kaayoon qabsoo Oromoo ajjechaa irraa saba kana baraaruuf, saamicha irraa saba kana baraaruuf, salphina irraa saba kana baraaruuf. Sababni fincila Haayile Sillaasee dargii wayyaanetti ka'eef waan isaan saba biraa ta'aniif osoo hin taane waan isaan Oromoodhaaf hin taaneef waan saba kana miidhaniif kaayoon isaanii waan uummata keenyaaf hin taaneef. Ani qabsaayaa uummata Oromooti. Wanti ana gara siyaasaatti na fide miidhama uummata kiyyaati. Diinni kiyya kan uummata kiyya ajjeesu saamuu buqqisuudha. Firri kiyya kan uummata kiyyaaf falmatu yoo xiqqaate irra kan uummata kiyya ajjeesu irra maa Chaayinaa irraa hin dhufne kan uummata kiyya hin ajjeesne naa wayyaa. Obboleessa waliin dhaladhee harma tokko hodhe maaliif hin taane? Yoo ka uummata kiyya ajjeesu ta'e, yoo ka uummata kiyya saamu ta'e, yoo ka uummata kiyya salphisu ta'e, lidatu saba Amaaraa kan uummata kiyya hin ajjeesne naaf wayya jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed dubbii jajjabduu tana dubbate. Akkamitti Abiyyi caalaa Oromoo caalaa lidatuutu naaf caala jettee dubbattaa. Maali kaayyoon qabsoo Oromoo? Kaayyoon qabsoo Oromoo waa'ee dhiigaatii miti barra. Kaayyoon qabsoo Oromoo ajjecha irraa saba kana baraaru, saamicha irraa saba kana baraaru, salphina irraa saba kana baraaru. Haayile Sillaasee irratti, Mangistuu irratti, Mallas irratti kan fincilame jarri sun sabaan, aadaan, dhiigaan saba biraa waan ta'aniif miti. Sirni isaan itti mataa turan sun ummata kana waan cunqurseef, ummata kana waan ajjeeseef, ummata kana waan saameef qabsoon Oromoo kanaan dhalate, kanaan finiinee as gahe. Ani qabsaa Oromooti. Wanni siyaasaatti na fide miidhaa sarbamiinsa mirgaa ajjeefamuu saamamuu ummata kanaati. Diinni kiyya kan ummata kana saamu, kan ummata kana ajjeesu, kan ummata kana dhiitu, kan ummata kana salphisuudha. Firri kiyya kan ummata kanaa qabsaa'u, kan ummata kanaaf falmatuudha. Yoo xiqqaate namni natti aanu jechuudha. Kan nama kiyya ajjeesaa jiru, ummata kiyya ajjeesaa jiru, saamaa jirurra
yoo xiqqaate saba fedhe irraa haa dhalatu maaliif chaayinaan taane maaliif japaaniin taane maaliif hindiin taane kan yoo xiqqaate nama keenya ajjeesuu irratti saamuu irratti hirmaachaa hin jirre natti aana bicha ajjeesaa jiru sana. Obboleessa kiyya maan taane obboleessa tiruu garaa tokko dhalanne maan taane yoo ummata kana saame yoo ummata kana cunqurse yoo ummata kana ajjeese nama abbootii gadaa rakkansiiserra nama baratee urgeessaa miskiina rakkansiiserra nama qonnaan bulaa kana saamaa saamsisaa sirna mootu qonnaan bulaa kana saamaa saamsisaa jirurra nama miskiinan biyya Saawudi Arabiyaatitti ashkara namaa ta'anii roorroo dubbachuuf nama jibbisiisu keessa jiraatanii haadha abbaa isaaniitiif mana adaamatti waggaa jaaran bulbulatti waggaa jaaran dhaqee jalaa osoo isaan bu'an diigurraa harka dhibba lidatu kasabaan amaaraa kammoo ummata keenya ajjeesaa hin jirre san biraa'u dabree keessattuu naannoo sanirraa gadi ba'ee hamma danda'ametti dhugaa Oromoo dubbachuu yaalu. Yes. By any measurement safarri kamiinuu bulguu dhiiga keenya dhugaa jiru ummata keenya dhugaa jiru ummata keenya fixaa jirurra alagaa yoo xiqqaate hidhii nuutuutu natti aana. Kuni qabsoo Oromoo gadi hin xiqqeessinaa. Qabsoon Oromoo qabsoo dhiigaatii miti. Qabsoon Oromoo qabsoo dhiigaatii miti. Qabsoon Oromoo qabsoo haqaati. Aantummaan qabsoo Oromoo kan madaalamu abaluu ilma hordofaa ilma tufaa ilma abaluu waan ta'eef miti. Saba kanaaf maal hojjete saba kanatti maal hojjete saba kana fayyade moo saba kana miidhe namni saba kana fayyadu kanaaf aanteedha. Namni saba kana dhiitu namni saba kana saamu namni saba kana salphisu kanaaf diina. Kanaaf qabsoon Oromoo qabsoo dhiigaan madaalamtuu miti. Qabsoo firummaa dhiigaatiin madaalamtuu miti. Abiy obboleessa dhiigaa ta'eef akka sabaatti of fudhanne. Garuu diina siyaasaati. Yaallee bar Reeffaanaa torba garagalchan mammaaksa Oromoo jedhu san hamaa koo hamataa koo jedhu san biroo hordofne namni kun hin ta'uu osoo beenu jalqabarraa. Akkuma ammatti gaafatu kanatti abbootiin amantaa jaarsoliin nu bayanii okee haa ta'u gargaaruudhaaf biyya galle. Erga hidhaa baane aboo nagaya buusii Oromoo jidduutti saboota biraa wajjin 3 years irra dalayne. Ajjechaa Oromoo ni hammeesse. Akkamitti namni Oromoo ajjeesee harreetti feesisu. Kan abbootii gadaa ajjeesisu, kan sheekota ajjeechisiisu. Milishaa gadiittu ajjeese naan jeen. I was there gaafa inni qajeelfama kenne gaafa Komishinar Solomoon Burraayyuutti ajjeefame walgahii gaaddisa walgeenye gaafsan ajaja kenne direct irmijaan akka eegalamu. Kanaaf yoo kun isaan akka aarsu taate ani ilma haadha tiyyaas yoo ta'e adeera kiyyaas yoo ta'e kan nama ajjeesu kan nama saamu kan nama salphisu naaf diina. Samiirraa isaa ba'u lafa haa ba'u alagaa isaa ta'u nyaapha fedhe kan nagaatti amanu kan dimokiraasiitti amanu kanaaf aantee akkaahuu waa hila qabsooti jechuudha. Manni maree biltsiginnaa humnoota diinota waraanaa yeroo dheeraa jalaa fashalaa'e ittiin jedhan tooftaalee adda addaa fayyadamuun Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa kakaasuuf yaalaa jiru jedhama. Finxaaleeyyii kutaalee biyyattii garaagaraa keessa socho'an fayyadamuun tokkummaa uummataa fi mootummaa gargar qooduuf yaalaa akka jiran ibsee jira. Manni maree paartii biltsiginnaa ibsa baaseen lola waggoota muraasa dura kutaa kaaba biyyattii nu mudate injifannee jedhe. Ibsichi injifannoo qofa osoo hin taane injifannoo waraana keenya waliigaltee nagaa Pirootoriyaa xumurre garuu diinota keenya waraana yeroo dheeraa barbaadaa jalaa fashalaa'ee tooftaalee biroo yaalutti jiru jedhe. Akka isaan yaadan ta'uu baatus qaamoleen kunneen
tokkummaa mootummaa fi uummataa qoqqooduu finxaaleeyyii kutaalee biyya keenya adda addaa keessa socho'anitti fayyadamuun itti fufaniiru jechuudhaan himate. Maallaqa walitti qabu ololallee miti bar distraction maallaqa itti naqanii warra faarsee bulaa jennuunii fi gosa lama milishaa miidiyaa kanaa fi faarsee bulaa kana waliin naqanii risoorsii guddaa ittiin deemaa jiran. Nu biit daawwantu waay tokko ni beekna waan tokko beekuu qabanii bar. Politika social media Itoophiyaa nuuf fide bar. Facebook yeroo duraatiif sadarkaa addunyaatitti jijjiirama siyaasaatiif social media jijjiirama siyaasaatiif warra fide biyyoota fidan keessa nuufi warra Arab Springit. Wajji guddanne social media wajji guddanne media manipulation wajji guddanne meediaan akkamitti meediyaadhaan siyaasni akkamitti akka gaggeeffamu. By the way hangammaa yoo ta'an dabre kana Persentii kudhan diidama humna qabnuu fi beekumsa qabnu itti deemaa turre. Humna guutuun gaafa deemne we will overwhelm them. He wanted to overwhelm us. We will overwhelm them. We know. Maaliif? Tokko beekumsa qabna, muuxannoo isaa qabna, tarsiimoo isaa qabna. San caalaa hoo ummata inni ajjeesee, saamee, salphisee, xiqqeessee, madeesse. Ta'arra immoo waan nyaatu dhabee rakkataa jirutu dhugaa qaba, dhugaa isaa san himna. Miidiyaa keessatti waa afurtu jira. Message, messenger, medium and audience jennaan. Ergaa dabarsitu, abbicha ergaa dabarsu, mediumii takkaa'u bakka ergaan sun dabru akka miidiyaa kana jechuun sadaffaa audience. Hojiin siyaasaa miidiyaan hojjetamu waan afran kana madaalchisee kan gaggeeffamu. Ergaan ati qabdu ummata kam ummanni maal dhaga'uu barbaada? Ummanni sun maal akka dubbattu akkamitti akka dubbattu barbaada kan jedhu tokko kana. Lammaffaa yoo eenyu itti dubbate irra dhagaya. Credibility, relatability of the messenger. Third, medium. Mediumii kami yoo gooteedha. Injet. So, Abtaamu, do not worry about this. Kana itti qophoofne, itti yaadne, utu'annee itti seenne kana. Bakkaan geenya. Ibsa isaanii boodarlee deemuu dandeenya. Qabxiilee kaasan jira. They cannot do it. Waan mammoo fiijee an kana yoo laalte qabxiilee amma biyyaan tokko lama yoon kaase hannaa fi saamicha hanqina tajaajila caasaaleen qaban kan uummata kumachiisaa jiru kanneen furraa jedhan furuu hin danda'u. Maaliif? Caasaa hannaa ijaare maaliif ijaare si fakkaate? Gaafa mooraa qabsoo Oromootii walitti bu'u. Ijoollee takka takkas kan qabsoo keessa turtes kan qabsoo keessa turinis namoota hedduu hannaan maallaqaan bitate. Maallaqa barsiise. Maallaqaan arraabarra kaa'ee maallaqaan hin bitadhaa jedhe. Rakkoon maalii namni maallaqa barate tokkoffaa moor gaafataa deema. Sadaffaa siyaasatti kaseene'u yookiin immoo sirna san tumsuu kaseene faayidaa dhuunfaaf waan ta'eef gaafa faayidaan sun dabaluu dhiisee hir'atu gaafa eegale diina sirnicha sanii ta'a jechuudha. Gaafa hanna san dhaabiyatteen dantaa akkasiif ajajamuuf achitti ramaddeef san waan jalaatu hiteef yookiis hin ajajamu yookiis irratti fincilaa jechuudha. Don't be surprised faarsi bulaan arra lallabu kun boru girnoof goonee yoo isaanitti achi garagalchine namni surprise ta'uu qabu jechuudha. State capacity dandeettii gahumsa mootummaan waa raawwachuudhaatiif qabu kuffise bara biyya ni daake. Dabballeef uummata kanaa nan sossoba maallaqaan hin sossoba jee otoo yaade osoo akkuma amma deengadaan jee biliyoon 20 biyyoo kennitee fi ittiin naqa dinagdee kanatti naqeetiin uummata kanarraa gadi qabaa jedhee hin danda'u. Maaliif tuubboon caasaan structure mootummaa kan mootummaa gubbara jiruu fi uummata jala jiru wal qabsiisu hin jiru. Takka cicciteera takka hudhameera. Biliyoon 20 gubbaatti dhaqe biliyoonni 10 bulchitoota ministeerota biratti hafti. Biliyoonni 5 naannolee irratti hafti. Uummata bira wanti takkan geessu jechuudha. Morma keenyaaf kan falmannuuf mormi Oromoo kan citaa jiru sun bilaasha akka hin hafneef nuti dhugaa qabna, dhugaa keenyaaf falmanna. Dhugaa keenyaaf yoo hin falmanne
sirni nama qeenxeetti hirkate kun kan abbootii keenya nyaachuu barate, kan hayyolii keenya ajjeesuu barate, kan lafaa dhufaa keenya lafarraa fixuu barate, tokko keenyaan mana keenya dhufee nu nyaachuudhaaf deema. Kana kan falmannu waloomuudhaan, waloomuu keenyaan yoo falmanne humni tokkollee nu hin danda'u. Tokko taanee waloomne yoo deemne rakkoo saba keenya irratti amma fe'amee jiru kana irraa kaasuu dandeenya. Garuu gargar baane yookaan deemnu ta'e rakkoo caalatti deemuu dandeenya jedha karaa deemaan. Waan qabnu qabna, waan qabnu qabanne yookaan hin falmanne ta'e sirni dabaan nama nyaataa kun waan duraan taanee hin beekne nu godhuudhaaf deema. Morma keenyaaf kan mormannu mormi Oromoodhaa tola citaa jiru sun bilaasha akka hin taaneetiif. Dhugaa qabna. Dhugaan keenya inni halanaa garuu dhaabbannee yoo hin mormanne sirni nama qeenxeetti hirkate kuniitii fi gurmuu tokkoodhaatiin nam dhuunfaa tokkootiin abbootii keenya bilaasha gochaa jiru. Yoo nuti ofii keenyaa morma keenyaaf hin mormatin tokkootiin akka nu balleessanitti itti fufan. Kana mormachuudhaatiif immoo waloomuu keenyatu isa jalqabaati. Yoo wal taane, yoo waliin taane akka qophaan nyaatamnetti yoo wal duukaa itti bobbaane rakkoo saba keenyatti gaffeame kana irraa lafaan dha'uu dandeenya. Lafa jirtutti namni jiru, namoonni hamma kana baay'attanii jirtan kun marti keessan bakka jirtanitti wal ijaaraa wal dhageessita. Hagayya 21 dhaadannoo keenya tokkitti yaadannoo keenya tokkitti dhageessisnee kan dhiisnu miti. Maal akka gochuu qabnu achi dhaabbannee tula. So waan qabnu qabna, isa qabnu qabanneetu yoo hin mormanne akka galaana isa kolfisiisaa nama nyaatu eenyummaa keenya mara eenyummaa nuti tasumaan beeknetti kan beeknullee miti eenyummaa nuti tasumaan beeknetti nu jijjiiruuf deema. Pilaanicha argitaniitu isinis quba qabdu waan ta'inaati. Nuti uummanni Oromoo waan baratamuu hin qabne, waan baruu hin malle barannee as geenne kun homaa miti. Yoo dubartii ajjeesanii harkaaf miila isii qabanii fannisan, yoo ija keenya duratti ol guddattu rasaasaan rashanan argine, amma yoo namni du'us homaa nutti hin fakkaatu jedha dargaggoon tokko. Dargaggoon kun ani akka kiyyatti yoo namni du'e naan jedhan naasuu hin qabu. Sababa na duratti nama ajjeesaniif, sababa yoo ilma namaa rashanan argeef kun waan diinni nu godhe natti fakkaata. Maaliif ani namaaf hirrifadhu jedhee ofan gaafadha. Qunxuuxetan of ilaala. Namni osoo sirni kun nama ajjeesu argu, osoo ol guddataa rashanan argu akkamitti sirna kana deeggara kan jedhu na ajaa'iba jechuudhaan yaada isaa dubbata. Oromoon akka sabaatti waan silaa baratamuu hin qabne, waan silaa baruu hin qabne barre homaa nutti hin fakkaatu. Yeroo ija keenya duratti nama dhaabanii rashanan, yeroo dubartii Oromoo ajjeesanii morma harkaa fi harma irraa muran, yeroo dhala Oromoo morma irraa muran, kun silaa namni takkittiin sirna kana deeggaruu hin qabu ture. Otoo kana ijaan argu namni garuu bareera. Amma yeroo manni rashanamu homaa nutti hin fakkaatu. Mee hirriba keessaa dammaqaa jechumaaf namni maaluma taanee maaluma nu qabate maaltu kan akka barru nu godhe maaliif kun maalii nutti fakkaata. Kanaaf ani maaluma taaneen jedha. Mee bakki hirriba haa ka'u namni hunduu. Wanti Oromiyaa keessatti Oromoo irratti deemaa jiru, biyyattii san keessatti deemaa jiru waan baramuu miti. Mee warri raftan hundi hirriba ka'a. Mee jabanadhaa. Yeroo namni tokko sirna kana deeggaru baay'ee na dhiba. Waan ta'u kuni kan ta'aa jiru
qajeelfamaani malee qajeelfama mootummaatiin qajeelfama sirnaatiin ta'e kun malee tasa waan ta'ee miti. Namni yeroo dhukkubsatee du'aan amma keessa kiyyan gammada. Dur yeroo namni dhukkubsatu iyyuu nan dhimmamaa ture baay'een cinqama ture. Amma garuu baay'ee nan rifadhee of kuntuuta fa'a. Yeroon kana argu maal ta'e sila maaliif humaanatti fakkaanne jedhee of kuntuuta. Hundi keessan iyyuu of kakaasaamee. So kuni amma akka sirnaatti kan uummata kanarra deemaa jiru malee waan xiqqaa miti. Sirnatu qajeelfamaan kana hojjetee kana hubadhaa waan baramuu hin qabne kana hin barinaa diduudha qabna dammaquudha qabna ija banadhaa yoo nafti sin baree jiraatillee lakkii ani kana baruu hin qabu jedhaati of kuntuutaati of kakaasaa jechuun man barbaade. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa yaadaa fi odeeffannoon guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadhaan galuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.